Iftiyaa wal argine walaa manne akkanumatti wal dubbifne cumaan dhannee viidiyoo sadii waraabadhe dhaabadhee fuulduruma jalaa dhaabadhee nama danuu dhagaala markaba guutuudha. Nama uummata markaba guutuu keessatti markaba irratti kulla viidiyoo kaameraamaanii jira viidiyoo walaamannee sadii viidiyoo sadii waraabadhe viidiyoo sadii waraabadhe keessaa tokko gadhiisi. Gadhiifnaan ilaalanii irraa wacanii irraa bu'anii irraa boochisanii maal jedhan dadhabanii dhiisan. Amma ajandaa ammaa keessa sadaffaa jedhamte kaanti. Tokkoffaa eenyuun kaani murtee kana. Lammaffaa eenyuun kaani Mariyaamiin. Sadaffaa eenyuun kaani Kutaasii kana. Afuraffaa tokko kanaan hin beekne shooppii wayii fidan. Kana feesbuukii irratti gaddeebisee gadhiisee ture tokko. Ana hojii shooppii godhamee jennaan nama hin beekamne AI'dha. Achi akkasii arga akkas ta'e gaa'e. Dhaqee tan barbaadee viidiyoo danuun seebii godhee jiras keessatti. Dhaqee barbaadeen kan isii viidiyoon kun baay'ee ajaa'iba. Gaafa sana muuziqaan hin waraabamne. Utuma waan barbaade waraabame jijjiiruu danda'a malaa viidiyoo diraaftii keessa jiru. Kana wallaalin haala. Gaafa sana nanaasee viidiyoochi hin dubbata. Naasee roozii obboleettii koo naam jee hin dubbadhe. Hin beekama viidiyoocha irraa iyyuu. Achumaan hadha irraa jijjiiree isan dubbadhe. Sagalee ajjeesee jira. Muuziqaa dammadaa mukiyya. Asheetan talaatee hin gadhiise ka. Erga namni yaadalaga muufani. Achumaan nanan gadhiisu sakandii geessee biqiltuun. Silaa ooleellee buluun qabu. Iskiriinshuu godhattee ana jala akka waan jenne isatu gadhiifate jechuudha. Kola laalaa iskiriinshuu godhattee irra kaattee gaafa gammachuusaa gaafa gaddasaa hoo nu wajjiniin gaddina gaafa gammachuusaa maaliif wajjiniin gammanne maanu dhosseedhaan mana balannatti balatti achuma namni adawalee biqiltuu siraggataa. Kaalidiin kana galchaa namni tokko jalaa baatee mubee ani wallahi gaafa sargii akka ta'e illee nam beekaan kolfuu dheedha. Jennaan achuma fiigee dhageen namni adawalee innaan fiigee dhagu tiisii irraa kifkifti kafkaaffaan kurruufti irra miira aari'uu inaaffa nargan kolfe bakka irratti dhaafatti akkana ta'uun qabu ture gaafa gammachuusaa gaafa gaddasaas nutti matee wajjin gaddaa turre wajjin gammadaa turre maal wajjin gaddinee beekna wantatti warra addaan namni sin jiraa walitti boonye malee nafatti booddee achumaan bala unjee gachumaan qilee seeniin jee Maali? qilee seenii jedheetanii booddee maalan godhe gaa kaaftamuun kaaftannaan hin kaasu itti kaatee booddee kaafte jalaan deebi. Maa inni inaaffaadha. Amma ansaaratu fuudheyyuu. Mubee. Otuu ansaara fuudheyyuu irraan dubbattu. Osoo namni biraa fuudheyyuu irraan dubbattu. Ana taanaan na jaallatti biqiltuu jireenya keef jalaan diigin. Otuu taasisaa ansaartee hadha ansaar du'ee hadha ansaar gaalattii eegu sanatti finyoo ofitti kaayee gaalattii tokko raraase irraa akkanan boossu. Ani boda mukoya gamu be ya Otuu ansaar hadha siin jedhe ansaaretu qabattoo isaa sana baasee gaala eegaa jiru tokko raraase sinde bisa koi ka hin boossu. ani koi gamu be Rozina godanya ko tinimbe ka wallahi abu masila de dudan jisen TikTok la tara beta hayat shen rat Inaaffaadha warabbal ka'abaa inaaffaadha. farati ke dekka sabati Abbaa manaa baajiddaadhii simuudha. Mubarak isin sheerii ananitti godhe bar sheerii akkuma sheerii riippoostii godhe nattee fudhattee kaate bar irtiyyuu kun isa riippoostii godhe. ani wallahi Rozina kasino bilidi yata de nimbe ka gasti kana de wajin tabana wallahi Rozi ba ya to kun jala da warabbal ka ba mal qabeti namati isinilla kasino bulawal jala to nimbe kala abu maiden eddasi ororut wa meka sheerii sirratti goonu nuftu isi mana ko de sheerii goota si fichi siifte ani ko si jamar ko faan tabataa ture malee ajandaa godhachuuf illee miziin hin tabataara sorry siigalee La meera ila biqiltuus bai kakaadhaan finna. Kana booddee anaa wallahi warabbal kaaba dhaggeeffadhu mubee maal kan video baare la kun quraana la quraana rabbiiti. Dhageesse ayya rabbi duniyaa akiraa naa hongeessu inni naaf na hin jedhe viidiyoo chalaale. maal jechuun Nuu deebi'eera deebii keenyaan isaanis galmeeffateera. Balaaga gatti. ani la mubee hinaarre garuu dhaggeeffadhu iddootti bohaarsituu inni jettu sanatti inni akkamitti mubeeni
Bohaarsitoonni jedhanii nama kadeessa obboleettii kooti jaaru bohaarsitoonni jedhee gadhiifataa jechuun dhaqaa ajandaa godhadde malee wallaahi warabbal kaa'an. Biqiltuun ilaafte moo ilaafne joo? Ilaafte moo ilaafte gadi? Gadi beeku baddaa barakaatu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilaafte moo ilaafne? Nu barsiisaa mee maaltu quraana qaqqabsiise isa biqiltuun takka miira fuula irraa mul'ata takka gammachuu irraa mul'ata maal taate mijiyyoon? Footoo Rozi wajjin viidiyoo gadhiifannee jiranii footoo na kaasifte bar viidiyoo cina kaasifte bar wallaahi dhageen kaase jechuun waan jabaadhe kan biqiltuu na kaasifte viidiyoo wallaahi isaa fiigeen kaase fiigeen dhagee kaase kaatee miira keessa galteetii isaatti ta'a kan biqiltuu miira keessa galtee. Boona mubeen qoy boonaa naaf hin ibsa boona dhaggeeffadhu. Mubeen sirbina irratti gadhiise bohaarsituu jaalalaa narraan fagaatinii kan jedhu irratti sii galee. Nuti yeroo inni gadi jira deemnee nama kuma dhibbaan jala teenya booharra yeroo gammachuu saammoo maaliif nutti himnee na aarsiana. Roziinis goddanyaa amma kun illee amma kun dhaggeeffadha kana bal'aa fi kan jedhamu miti kan jenqanne. Mubeen dhaggeeffadhu yoo ka dhugaa dubbannu taate biqiltuun dhugaa qabdi. Maaliif yoo jenne wallahi maaliif yoo jenne amma shoomarran hedduun miira keessa seenanii jiran viidicha mara akkana fuula keessa faalaalaan garreessa bohaarsituu laphee maal jedha gara fuula keessa laalu isinillee ilaalti ni bar ija keessa laalu ilaaltee bakka kana bakkee rakkoo qabu laalamma kanumaafuu atama miira shamarran hedduutu itti jirta mubee hin beekta ijoolleen dhufanii mana kana keessatti anarfaffaa ta'uu barbaada shanaffaa ta'uu barbaada miira namaa eeguun barbaachisaadha bar amma badii namni qabu mubeedha dhugaa oka dubbannu taate biqiltuun booyyuu qabdi. Biqiltuu kana wakam? Amma wal ila nabi wal beraber nam jati kana wajin kana mana bared balla ra share ti gola Rozi ko share ti gola ba Allah be ra ta bared ni ma jechu inni bared dar ina fada la bayi bared dan rabbal ka ba ani nafis ne barti mi doctor do teri bade male waye Oi, haya sagalen kiyani jirte maamu be barati hunduma kan biro dabbatte on bira baredda bar. Fidani Fida Rozi wallahi Rozi ummanni walitti shakkeera Rozi walitti shakkeera ummanni bakka shakkii nama keessaa baasuun dandeenyu dhageessaa Rozi ummanni walitti shakkeera shakkii ummata keessaa baasuun dandeenyu itti cabsineeti waan baafne itti baafna Rozi ko waama Rozi mube kalecha blokke taani barmuja nama malqabeetti dhatu mo'idii Gaafiin qaba. kalecha blokke milookne Rozi harkina milooku wallahi kaleessa roontiin wallahi badasi ette blokkaan jirtu maalifan achumatti siniin galu maalifan Rozi milookaa jedhe bettu nama hunda keessaa si moodi karan sarraa kaase mubeati garuna jaalatu guyyaa Rozi immoo milookii godhaa maalifan jedhee siniin galu baay'ee natti gaatti baay'ee walitti gaatti Luqaata nuuf gale mudiin keessa walumaa galatti walitti cabsaa lamaan citaa sadiin kaa'anneerra maashaallah. kaali jimmaa kana galchaa mira mube galchime kaali jimmaa kana. jinniitti gali wal qatti gali maqaa namaa waan ta'e namaa wal ta'e muuziin dhiiran galchuu No, namatti barbaadu kanaafan moodetira kana deebisee ishee lubbuu soori. ana waa taphachuu na barra ana waa tokko qaalitti dullacha jechuudha yoo wala qaalitti duraa waa qaba No, mube sagalee isaa hawaasa miseenjeraan keersii godheera wallahi waan biraatti miti sitti argeera dhaqilaa ishee miseenjera gee. qaali jimmaa sin dubbisa keessaa lakkoofsa keette kenni Rozi tiishee godha qoye eenyunni Mube moodetira kana deebisee. Dhiirasi dhungate mubee. Bira darbee alhamdulillah bira darbee. Rozi sini waama qoya Nda walaara gargaaru. Kenya dawala yoo dawala diimaa nyaanna barinna wallahi mube waanat baranu godhe milikli koromoon godhe. Tu tokko waan diimaa nutti dhaabar. Maaliif miseenjera isaa diimaa namarratti dhaakoo bichaa narratti desee guyyaa tokko biloogeen oli warabbal kaaba. Assalamu alaikum Lobbo Erakkataa yoo kanaan. annutu gasti Ilaachi achitti waatti maara turu maal jirta? Jechuun fi bara bani. Bani miti ban.
Samira galchiin boota andu waan jira Samira shubbitii yana galchiin. Kan lubbu kan mishurraati bootaan tokko sun kan mishurraati. Turumbaddo achitti dhukkee irraa kaasaa dha dhageessee dhagaatta turumbaddo. Ayaatiin akkasitti illee filala. Wallahi laalaa jiru badawachuu gara galee. Sagalee kiyyan jiru akkanumatti gorora naafan du'a. Namticha kanumatti naafan taan irraa fidee sintin kun jira ofirraa dhiisaa jalaa galaa. Maasillee isinillee buudii geessan nu galeera turumbadu wal bira goroo ittanii gadi buuti. Yaa Rabbii koo viidiyoo baafate ka. Gubee bani viidiyoo Rabbii yoo sodaat. Viidiyoo achitti haasa'u jira amma kamitti bana viidiyoo. Achi haleeluu fi bara achi haleeluu fi turumbadu sii galeera sa'a dubbeen. Haleelu daaree waxalaa jira bara akkanumatti isin hunda isin waxalaa isin fite ofirraa dhiisaa obbo isin hin jedhu nu dhageessan. Laa nu yobboleessa keenya gubeen nu yobboleessa bakkumti jaarsa guddaa namaan jaarsa bira argate. Maa hinaaf ta'ee obboleessa kan kee namni obboleessa kamitti hinaaf. La. Yaa mubeetti gahinaa kan akka safaraa akka safaatti yoo nu deebisu galee.